شير قولا هندي كسر شير قولا أكو مرة ما يشوف شير قولا على خلاص بقى ما ترى شو إنجيني تقول لنا نجين كان النبور أجاها ولا جيسا ولا جيسانيو جروب ده جروب يستاذ ثاني نفعنا بالبعدا جبادة شير قولا يا جرا كينيا دبرتوتا تول غلاني تماني وإسودي رابونيو دبرتوتا تول غلاني تماني جبادة الدنيا كنا نفرق كيسو وربيجا كيسا سلالنو نمني بيسدي سكال تامي أفرقوني شير قداني تو utuu kan dhiiraa boonyuu hadha guyyaa guutuu utuu warra kanaa boonyuu kun ilma namaati xawlaa wayii miti kan soqamee dhaabataa jiru fuuldura kee utuu warra dhiiraatii boonyuu dubartootatti ol galanii yeroo ammaa kana jechuudha dubartoonni natti biskoolanii ilaaliyaa ilma namaa laala kun ilma namaati obboleessa keeti gochaa sukkanneessaa كم بيا الدنيات موتمان سعود عربية تدابة تكون موتمان سعود عربية كم تنتين موتمان إثيوبياتيس إلا اللي كنا بلاغت كان دبرتي موسى قليل سلقيس بالبلان كبانو جري بالبلان راغوراني سامونا كان أولغلاني بالبلان جولي راغوراجو بالبلان جولي راغوراجو طريق الخرجين ورّل قسين أناسانو جري كايو ورّن جربيك بالبلان كيرون راغورا ميجرا سنمالي مو لكا جري بالبلان راغوراني akka jarri sagaleen taan akka jarri gadi baan sagalee jaraan nageessisan erga godhaniin booda feestaalii kaasaamanii feestaalii aan boodatti immoo ol galanii shamarran keenya dubartii shorxaan ol galee tume kanaaf immoo hundi keessan iyyuu sheer godhaatii ustaazota warra biyya keessaa warra biyya alaa warra sabrii nu qaraasisu ganamaaf galgala sabrii kun sabrii miti sodaadha malee warra biyya keessaas hin sodaattan malee sodaatanii jennaan isin jalatti dhumaa jirra malee sabrii wayituun jiru waa tokko sabrii nu qaraasina kana booda amma mootummaa miti isinirraa dhimma qabna ustaazonni warri biyya keessaa warri ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jettanii rabbitti amanaa jirtanu ergaa rabbi dhugoomsaa jirtanu hiriira gadi baatu moo gadi hin baaftanu ummata gadi baaftu moo hin baaftanu hundi keessaniyyuu nu abra in barbaannu mootummaa wayii jinni jaankaa wayii maqaa nama tokko waamaan jiru ummanni biyya keessaa ulamaa'onni keenya keessattuu ulamaa'onni sheekoliin ustaazonni warri quba qabdan rakkoo ijoollee kanaa
hawaasa biyya keessatti himtanii miidiyaa hameltan miidiyaa islaamaa hundarra dubbatanii ummata muslimaa gannuu baattu moo gannuu baatan yoo akka amantaa kan biraatti didanillee kanuma gaaffiin keenya kalas dhumateera lana isinirraa gaaffii qabna kana booddee. شير قولا أستاذ ريا بمچا أستاذ أحمد الدين جبل أستاذ جمال علي هندك برناكا شير قولا نما كما لما فدا يوم نحن جماعة من لوفان إنجلن ورد بيجا جماعة أمة سني ديسا ركاوتي آسان ركابة والله وانو منجر والله لي غرانا قبتي قلبي خونا چابه غاية رومبو يشادر بير خلاص إمبوينا واتو كبويشي برباچسو يرومبو يشادر بير خلاص غوبونجي را غوبني را أمو في كينيا يوسا غلي بربادا را خلاص سيني غلي نودتب سيسن دتبني يرو بولان كينيا سعودي عربيا كيسات أكاسي تكاري أولي لانتو ممن يو أستاذون دي كينيا غدي نوباني بالمنا مال namni kun sabni kun namaa miti moo warri Ameerikaa Awustiraaliyaa warri biyya Awurooppaa keessa jirtanus amma wal ilaalla waa tokko dhugaa qabnaa dhugaa keenya irratti abbaa fedhe rabbi wajjin isinii galee eenyuun mo'achuu dandeenya. ijoollee shamarranii bilbilaan warra kashaafaar kaa guurame bilbilaan haasa'uu danda'anu isinii seensisee jennaan dubartiin hin dhaamne dhiirri hin dhaamne waan isin jettan of hin jiru. namni rabbiin fayyaa guutuu si kenne namni rabbiin bakka gaarii si kaatee jiru hundi keessaniyyuu sheer walii godhaan sinin jedhen namni rabbi fayyaa guutuu si kenne hundi keessaniyyuu kun kana kanatti reebamaa jiru shortaa qufaan olitti galee ijoollee keenya akkasitti yeroo reebu warreen kan jala deemtee liibiyaadha jetti sila liibiyummaa jalaa siin agarsiisaan viidiyoon fide chaarjii guuttatanu. kana booddee sabaraa sabrii jinnii jaankaa ulee rabbii jara hadha'u yoo sodaa ta'e in sodaanne jedhaa malee kana booddee sabrii wayii nutti qareenaa gadi baatanii yaa ustaaza keenya yaa ulamaa keenya yaa sheekolii keenya yeroo kana argitan maaltu isin itti dhaga'ame yoomi ustaazummaan keessan yeroo ilmi namaa akka harreetta kana dhahamu yeroo kana argitanu maal si itti dhaga'ame mee ilmoo keessan ofitti qabaati akka waan ilmoon keessan itti dhahame itti ilaalame abbootiin amantaa abbootiin gadaa artistoonni keenya
ميكنا مال جت ديبي مالي قبل كنا من هيدا أجر رجلانو بالبلاسني كنون نندا فيسبوك إسني كنون نندا وان سيمبر بادن إسني كنون نندا وربيا كيسا وربيا فرنجي كسمس ورشة مرة نيتي موبيل بلين إسي نغر سينان چارجي نرد شفته نا أوسا نا أوسا دي قلم چارجي بني ورشة مرة ني إسي نغيسا سعود عربية كيسا تاو أتو بالبليچ رام فولامين انفايتي سين سيسي اوكا فيديو تي بالبلي إسي نغر سيسا يتودا أبان بربادي غدي باتي لي بيا دمال يتي أجندا كي جيرو نندس دوغا قبن ندي ماجر كناف أستاذون نكينيا أبوتين غدا كيسوني شيخوني وربيا كيسا أبولين هادولين كان لالا يوج اللفتاني بركة المون كيسا نكاتي دررمو إندغتنا المانا ماتي نريبا ماجر دير كما فرا كيسا تامون قبو موتمان قبدن وجدني المانا ما كسيت فقني چلمني لا لتانان نوم تلكو قبنا چودا وننو موتما مال جنة أمنك ناول أول انتناء نوفنجو أستاذون ديكين إجولين كو ورقة ليسا مسجد جارة توري مننا منتا جارة توري وربية جارة توري رقاني موئسيني كناب يو أكا إسلامة تقوتي يو ربي صلاة تتئي حواسا بيجا كيساتي غرا حملتان تي بي تلبيجيني مالي نمني فيسبوكي اور دفان جرو نمني بيجا كيسار کی جالان سا باديا جراتا إجولين كو أركي جالان جرا باديا لا ديماني كناب كنوشيني ربربان أجاج إسين أمتا أجاج نقوفا بس مي دوبرتوتا ورا دحماني توكو دواجر تيراني بالبلين إسين نجيسا damadda seera damadda na sawun da bejira a sawun da bejira seena damadda fi kisani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهم بلي سكينة والله حقيقة دورمون هندي أكلت إنه إيه أكاتي جنما قال الربا أبدين فيا هجا سمون كجيك متكتي ورمون دو كانوا برمة تاتي ركونا جنجا ومتى كنا رنك أبو توري جلكابا إدو قالتهم سينجتوا بربادو بلي سكية قالتهم بقى سيئوك أباني الحمد لله رب العالمين. itti aansee wallahi haalli ummanni keenya keessa jiru hedduu fokkisaadha. Ani qabatamaan ijoollee achi keessa Oromoon hundi obboleeyyan kiyya garuu obboleeyyan lama achi keessaa qaba. Dhiira tokkoo fi shamara takka. Dawwaleellee argachuu hin dandeenye silkii sodaatanii silkii irraa fuudhanii sodaatanii hacufatanii hin beeku. Garuu argitee ijoolleen har'umatan mana hidhaa dawwaltee hiriyoonni tiyya obboleeyyan gaafattee jira beektaa. Akka malee itti seenanii akka malee tumaa turani akka malee kiisa isaan argitee kiisa zubaalaa nuti isaan uffatanii ittiin sooshaal miidiyaa irratti mul'ataa turan san sababa argitee sagaleen isaanii miidiyaa kanarra baheerraa kan ka'e kiisa irraa guuranii ijoollee akka hin taanetti hayyoota gurguddaa jaarrolee isaan afotti akka hin taanetti tumanii wallahi roorroo guddaa dhumaa jirraa sagalee keenya isa dhumaas nu dabarsaa
jedhanii iyyataa jiran. Please Oromoo rabbii keessan sodaadha. Olomaa'ii sheekoleen argitee warroonni amantaa biraallee hordofan rabbii keessan sodaadha sagaleen nu ta'a. Tokkummaa yeroo kan faarsinu qabatamaan har'a nutti argisiisa. Rabbii keessan sodaadha yaa Oromoo. Yaa Oromoo dura jalqaba erga ka guyyaa takka lama iyyitanii jalaa galtan taate maal gootanii dura sagalee taatanii. Wallahi ummanni keenya kasamoonni torbee darbe nu hundi kee sagalee ta'aafii turre chaalenjii argitee akka isaan itti jiran san agarsiisaa turan. Olomaa'iin keenya hayyoonni gugurdaa amma immoo jalaa galanii jiran. Oromoon waan tokko yoo argine aslan aadaa keenya kun torbee takka guyyaa muraasa hafarsinee achi booda dhiifne jechuudha. Ummanni keenya hedduu miidhamaa jiran. Kana taate wallahi duruma argitee sagalee isaanii ta'uu dhabuudha. Haadhumani akkuma dura irraanfattanitti irraanfatuu diddan. Amma illee wanti an argitee peejii kee kana namoota gugurdaatu hordofaa ummata baay'eetu si hordofaa wanti an dhaamsi an dabarfatuu barbaadu kana odoo ummanni keenya mana hidhaa jiru ajandaa kamillee dhagahuu hin barbaannu arguu hin barbaannu olomaa'ii kamillee abbaa feete ta'i daawaa takka sirraa barbaannu lan daawaa takka sirraa dhagahuu hin barbaannu nama jiruu qabutu nama jireenya qabutu argitee amantaalee yoo argitee jireette لا نما دعاء جرو نما دعاء كيس جرو قرآن دعوة اتنمتو حديث اتنهمتو هيقال كان شيكتك سوشال ميديا كان رتبه صبرا جرو صبري قد عنون جرو أرقون بربانو مبه نوغا هجرا والله نوتي قويا أنا اللي بيو مكان كيس جرا قويا كمين دفني نفودان قويا كم ترانو بليكني يرقه يكون نرقه جرئت هاي ايقاتشو جرا سيقال كان warroonni argitee abbaa fedhe haa ta'u olomaa'ii keenya hin jaalannaa hin kabanya garuu warri asirra baatanii sabrii godhaa sabbaraa jettan jajjabaadhaa jettan obsaa jettan wallahi bakka itti obsinu hin qabnu akka itti obsinu hin qabnu rabbii keessan sodaadhaa. Hawaasni Oromoo sagalee nuu ta'a addunyaatti laal sagalee ta'uu jiran akka gaariitti garuu laal mubeetillee afaan Oromootiin baatee natti himta anillee afaan Oromootiin bahe waa takka faayidaan hin jiru. Addunyaan nun dhageettu afaan addunyaan dhageettu hundaan sagalee nuu ta'uun dirqama biyya keessatti olomaa'ii laal jum'aan haga fedhanillee roorroo fedhan jala jiraatan jum'aan dirqama hin salaachisan bakka salaataatitti ummanni kun haadha qaba wanni nu wasabuun hin barbaachifne haadha qaban abbaa qaban obboleessa qaban zarii qaban ummanni as keessa jiru kun jechuu kiyya ilmi kee du'aa jira. Ilmi kee ibidda keessa jira rakkoo keessa jira jettanii itti himuun dirqama ummanni biyyaa sooshaal miidiyaa hin hordofu miidiyaa nuti hordofnu kana hin qabu miidiyaalee argitee ummataaf sagalee ta'anillee hin qaban mubee yoo dhugaa walitti himne garuu yoo kana jedhu dhibbaan dhibbatti waan ummanni kun keessa jiran hin beekan jechuu miti laal ummanni kun ummata kaleessa jiruu ofii fixatee odoo ofii mana hin qabne odoo si'iif وفي ملان كم نسي ملا منا قولي يا أورومو أمني سود عربية كبجة سبيرا كبا جلسة سبيرا كبا كناف مو بينو بليسك إن مبارك رجع قدّا أو مبارك بيتا يروأتي بكا هندتي ورقتي بليان كي نشامرا ليفياتي ستركتن إنه أكاد دور ما دانور هرماتو إن بيتا يروم جولين تينا كايرو كيست بكا هندتي ديفمان إنه أكاد دور ما دان هرماتو سرتي بيتا مو بيت كناف أمني كوني أمتا مسجد أتلال علمائك إنه وندي جتشو برباد مسجد نأتي كيسة آبتة دعوة قوتون وجولة كانت ست إجارة إجولة كانت ومن ست قدي مال ست قدي نوتي أمني سعود عربية والنورمو نوبيكو كباتن نوتي شامان وفي بكيت ومتى نما إفا نما براتي إفتى وفي بكيت ومتى كناف نوتي شامادا odoo ofiin jiraatin hawaasa keenya ummata keenya maatii keenya jiraachisaa turre amma immoo nuti rakkoo seennee jennaan maatiin keenya akka nama hin dhageenyeetti gurra nurraa cufate please ilmaan keessan ati qoy yaa haadha Oromoo yaa abbaa Oromoo yoo ilma keetiif gabbaatee wareegama kafalte maal rakkoo qaba yoo ka gabbaatee baya mootummaatti dhagaa darbaa siin jedhaan jirru baya waajjira mootummaa diigaa siin jedhaa hin jirru obboleeyyan keenya nuu galchaa jedha sagalee nuu ta'a kiisa isaanii kiisa garbeejaa isaan nuti uffannu isaan uffadhaati
imbaasii Suudii ta'e bakkee argitee waajjiraalee mootummaa argitee itti bahaati sagalee nuu ta'a isiniin jenne erga sodaattanii dhiisa haa dhumnu garuu yoo rabbiin as keessaa laal yoo wanni gaafa duraallee argitee qadaruma rabbiiti rabbitu ummata kanatti qadare yoo rabbii bidda kana keessaa nu baase hin baana yoo rabbi nu fixe illee waa takka rabbii gara durallee rabbii keenya irraa dhufne ammallee rabbii keenya walitti deebina jechuu kanaaf please Oromoo anaaf jechaa miti Mubaarakiif jechaa miti ofiif jecha sagalee ta'e ummata kana ofiif jecha ummanni kun ummata si jiraachise ummata siif jiraate ummata siif jecha jiruu ofii fixate ummanni kun dhugaa walitti himnamu bee ummanni kun odoo harkiirra caalu ummata islaamaa ta'uu baate dhibbaan dhibbatu ummata islaamaati jechuu dandeetta. Parsantii 80 ol ummata Oromooti. Ummanni kun odoo ummata Oromoo harkiirra caalu ta'uu baate odoo sabaa sablammii Itoophiyaa ta'e wallaahi keessattuu maqaan dhahu odoo argitee saba wayii ta'e akkanatti wallaahi roorroon hagana gahu nurra hin gahu. Sagalee akka miidiyaaleen isaan arguun dhabu sagaleellee akkanatti hin dhabani akkanatti hin salphatan. Wanni nu salphise tokkoffaa islaamummaa kenna lammaffaa oromummaa kenna. Oromoo nuti qoshaashaa miti nuti maallaqa nu kennaa isiniin jedhaa hin jirru nuti alhamdulillahi rabbil alamiin dalagannee qabna. Nuti ofirra tarree si'iif sagalee si ta'aa turre si'iif si gargaaraa turre Oromoo hin beektaatillee nuti maallaqa nu goori gofandimii nu bani nu siin jedhaa hin jirru sagalee nu ta'e dhumaa jirra siin jenne yaa Oromoo. Kana booda qeesiillee laal tokkummaa jettanii faarsitan qeesiin yeroo kana gabbahee sagalee naan taane kana booda tokkummaan hin jiru. Kanaaf amantaa waliin qoodina gandaa waliin qoodina sagalee nu ta'a obboleeyyan keenya dhumataa jiran wallaahi roorroon daangaa dabartee jirti yaa mubee haga sagaleen isaanii sooshaal miidiyaa irratti bahe akka ajaa'ibaa kanatti ijoolleen tumamaa jirti akkamitti sagaleen keessan sooshaal miidiyaa irratti bahe maaliif himattan maaliif dawwaltan ka jedhan silkiillee irraa guuraa jiran Liibiyaa fi maalii warra siin jedhu dhiisi ajandaa biraa sii uumuu barbaadaniiti. Dhiiga ummata keenyaatitti warra qoosuu barbaade warra akkanaa qoshaasha kan wajjin hin qaaqiyyamu bee itti fuufii sagalee akka gaarii nu ta'aa jirta wallaahi durallee hoggaa lamaa ol namni sagalee nu ta'aa ture rabbii gaditti tokkichi nuti qabnu olomaa'ii caala abbaan fedhe na haa komatu kanarratti mubee silaa miidiyaa keetiin illee si faarsuu hin malle islaama irratti argitee islaama tokko irratti isan faarsitu wallaahi waan kee rabbuma tokkichatti dabarfu. Wallahi rabbuma ani waa takka harkaan qabu waa takka siin godhuu fi furooroo keessa jira obboleessi kiyya rabbuma sii kadhadha. Sii namni argitee gaafa olomaa'iin keenya nu irraanfate gaafa qeesiin keenya nu irraanfate gaafa hayyuun keenya nu irraanfate namni sagalee nu ta'aa ture nuuf jecha hanga sammuun kee miidhamu hagam akka maraataatitti ilaallamtutti sii namni sagalee nu ta'aa ture galatoomi. Ulfaadhu rabbiin jazaa si haa kafalu kanaaf akka gaarii sagalee nu ta'aa. Obboleeyyan keenya yeroo hin fudhatina yaa obboleeyyan kiyya warroonni argitee biyya firiidamii qabde nuti anamma waan narra kanuma dubbadhe waan boru narra gahu hin beeku garuu wareegama kamuu lammii kiyyaaf jecha kafaluuf ani wareegama kafalee sabni kiyya 150 oltu mana hidhaa keessa jira mubee soba isaaniin amanin 100 takka qofa ka isaan siin jedha wallahi sanii oltu jira laal ani wareegama kafalee sabni kiyya yoo rakkoo kana keessaa naa bayani waan takka rakkoon takka hin jiru kanaaf sagalee nu ta'a ummanni keenya ka kaampii waraanaa keessa hidhaa jiru jira mubee kaampii waraanaa keessatti warra hidhaa jiru jira warra laal sagaleen isaanii dhagahame sigalaami kanaaf sagalee nu ta'a please siin jechuu barbaada galatoomii hedduu si dinqisiifadha obboleessa kiyya hedduu waan kee rabbuma bichatti dabarfadha kanaaf gadi nuti qabatamaan arguu barbaanna sagalee nu taatanii gabbaatanii sagalee nu taatanii arguu barbaanna. Yoo sagalee nu taatan warroonni biyya firiidamii qabdu jirtan yeroo sagalee nu taatan kuuwwan keessanii sirbitan kuun keessan maal jettan no akshiniin agarsiisa waan ummanni keenya keessa jiru kiisa isaan nuti uffannu kana uffadhaati sagalee nu ta'a jechuu barbaada galatoomi horii kun deebani mubee galatoomi obboleetti ulfaadhu galatoomi ayyee naawi salaamu alaikum
Renawi. Hello, hello. Waalaikumsalam. Kami simbilan galle, Assalamualaikum. kutala simbilan ganyan malle. Utani Rabbinu Ragabu Borwarafa anche che ti faccata. Mori. Amma kilasiya furtani nama jirra kilasiya furtani. Tapi tokko nu kuta maal. Furtani tokko maawlani amma. Obboleewwan share godhaa isaan gaabbitu. Warri sharing godhi share godhi. Ayyenawi. Elaamu be waa tokko qofa wanta uummataa himuu barbaadu lola hamma deemaa jiru kanaan yeroon bakkee jirullee atis hin beekta jechuudha. Yeroo hedduu yeroo ijoolleedhaaf sagalee ta'amu yeroo namni miiraan ka'ee ijoollee mana hidhaa jiran kanaaf sagalee ta'amu akkuma ati beektu ajandaa wayii fidanii nama harkaa gatuu barbaadan. Kun shira diin tataa jiru walumaan beekna jechuudha. Marraa tokko lama otoo hin taane marraa 20 oli. Kanaafuu wanti uffata minaamin jedhamu tokko mana lama yoo kennan illee namni mana hidhaa kana jiru hanga ta'e atis hin beekta anis hin beekna walumaan beekna jechuudha. Uffata waraqaa wanti jedhamu tokko hin jiru. Uummanni achi taa'ee haasaa jiru yeroo onlaayinii argame yeroo tokko ilaalaa jirra jechuudha. Nutis mana keessaa qabna kun wasiin. Uummata ji'a tokkotti 500 uummata kanarraa dalagataa jiru jira tortaadhaan walii galee jechuudha. Egalee mana kana keessa jira manoota hunda keessa jira. Warra karaatu walola sobaa uummata irratti gadi baasanii akka uummanni sagalee nuuf hin taane godhaa jiranii kana hin dhaga'inaa rakkoo qabu nuti dhumnillee duunillee aadiidha rakkoo nuti beektanii garuu isinumaaf safuudha aga kana laffaatanii qinqamtanii gaatanii balaa nutti kaaftani dhuguma rabbiin isinitti hima balaa malee yoo asitti dhaabbattan ta'e akka nuti reebamnu akka nuti ajjeefamnu gootan malee wanti isin nu bu'aa buuftan tokko hin jiru akka ammaatti yoo dhiiftan jechuudha. Garuu akkuma dheengadde iyyaa jirtan sheekaaf qeesiidhaaf. Habibi yoo danda'ame fuula kee dhufadhu feestaalitti jiru yoo danda'ame fuuluma keetiin nu as baasee haasa'uu kee jaallataan jiru. Aadiidha. Aadiidha rakkoo qabu anaa tumani rakkoo miti ana ajjeesanii yoo uummata miskiinaa as keessaa jechuudha. Ankaleessan hidhame obboleessi kiyya. Ammallee afuurri minaanina keessa jira afuurri qilleessaa jira. Uummata waggaa meeqaa keessatti dhumaaru. Jira birrii 2-3 ta'us kiisii qaba waan an kiisii zubaalaatiin bitan ana ajjeesanii yoo uummata kana baasanii aadiidha wallahi ittiin gaabu wallahi laalu uummata akkas walii kennutu iyyuu mana hidhaa keessatti du'aa jira ana haasa'uu dadhabee kana bakka haasa'uun hin harkaa badeera haasaa wallaa tokko bakka haasawaa tokko waan hin taa'aruus hin beeku waan dubbadhu naawwi dubbadhu wallaa mataan garagaleera tokkoffaa Deengadda hiriiratu jira jennaan asii afaan bannee egaa oolle jecha Oromiyaa guutuu keessatti. Guyyaa sana namni tokko wanti ta'e tokko hin jiru wanti godhamaaru tokko hin jiru. Kanaafuu balaa nutti bituu keessaniif galatoomaa jedhin hunduma. Warra sheekaatiin warra harka maree warra kiisisu balaa uffateef haga kanaan ol galanii taa'an yoo ta'e balaa nutti bituu keessaniif nu ajjeesisu nu qalchiisuu keessaniif galatoomaa jedhin kanuman jedhan garuu haala kanaan taa'ime namni si argee akka dubbadhu kanaafuu uummanni keenya as keessatti miidhamee jira dhukkubsataatu jira nuti ammallee lubbuu qabna uummata si biratti miidhamu uummata si biratti dhukkubsatu yoo argite ofii keeti sammuun nu tuqamee jira na arganii na rukutuu dhiisii wallaa yootu qalanii foon kiyyaa qilleensa irra kaanii uummata kana baasanii aadiidha. Rakkoo tokko malee jechuudha. Badii tokko malee yeroo uummanni nagaan akkanatti dararamu baay'ee tokko garaa nama nyaata. Uummanni kana hundayyuu dagatee jira jechuudha. Torbee lamaaf ajandaa godhatanii iyyanii kolfanii wal boosisanii kalas galu. Furmaanni jiru hin jiru akkanatti. Yoo iyyitan amma dhumaatti iyyaa yookaan immoo balaa nutti hin kaasina taa'aa jaannu laala waan rabbi nu baasisu laala. Kaleessan dhufee kana marallee dubbachuu qabu. Haa ta'u garuu dirqiitu nama dubbachiisa. Kaleessas bakkee taa'aa dubbataa ture. Kanuman jedhaan uummataan. Warra ammoo as keessa deemee laayivii garaagaraa nan argaa. Eeggaddas uffatannoo hirame maarree uffatama. Kunoo sitti agarsiisa. Jechuun bor dhufaa jiru waan ta'eef bor waan godhan haa godhanii. Ilaal uffata namni uffate kunoo as keessa jira sitti mul'ata jechaadha. Kilaasii kana qofaan shira diinni isinii hojjetee isinii kennaaru ajandaa diinni hojjetee isinii kennaaru
fudhattanii ajandaa akka nurraa hin jijjiirre. Kanuma isin jedha waan biraa waan hin jedhu qabu namoota biraa affeerallee dadhabee jira. Sabboonni tuqamee jira wallahi maraachuu bira keenya. Hawaasni warra mana hidhaa rukutaman sana meemee deemee ilaalaa qoy. Warra mana hidhaa keessaa tumamanii balaalumti kana hunda fidee warra invaayitii seenee dubbataa ture balaaluma ijoolleen viidiyoodhaan fuulli jalaa mul'ataa jirudha. Yoo danda'ame warri mana hidhaa keessa jirtan kalaas akkuma taatanitti rabbi isin baasu. Anis dadhabeera kana hundarraa isin hambisuudhaaf an iyyaa ture halkanii guyyaa. Hin taane hawaasas argaa jirtu. Anuu fayyaa dhabeen jira. Hundumti keessan iyyuu galatoomaa warri sagalee ta'aa turtanis warri sagalee ta'uudhaan iyyattanis warri sheer godhaa turtanis wallaahi an ofii kootu iyyuu fayyaa dhabeera. Dubbachuu dadhabeera onnee koo bakka anumtuu keessi koo jeeqamee kalas bakka waan dubbadhus waan inni sun harkaa badee afuurana citaadha.